daawwattoota keenya akkam jirtan nageenyi badhaadha kun Nubia Miidiyaadha qophii soraa qophii keenya kanarratti arraantana keessummaa qabannee dhiyaannee jirra keessummaan keenya obbo Haayiluu Addunyaa jedhama obbo Haayiluu Addunyaadha afeerraa keenya dhageessanii sagantaa teenya kan qophii sora jedhurratti nu dhiyaachuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatii fi maqaa miidiyaa keenyaatiin guddaa isin galatoomfanna baga nagaan dhuftan waan affeertaniif galatooma gara gaafii fi deebisaa keenyaatti deebina iddoo kana boo'icha oromummaa cabsuu jedhuun qaamni garagaraa boo'icha garagaraa dhiyeessaa jiran qaamni garee naftanyaa raayis garee oromoo raayis boo'ichi kun akkamitti gareen adda addaa qabxii takka irratti waliin bobbaatee boo'uu dandeesse maal irraa agarta tanarraa galatooma akkuma beekamu jijjiiramni kun waa baay'ee nu agarsiise humnoota walitti firoomuu hin dandeenye baay'ee walitti firoomse humnoonni kaleessa tokko ari'aa ture wal diinoonfataa ture diina tokko isaan taasisu qabxii tokko isaan taasisu irratti waa walii galan fakkaatu kunis jijjiirama biyya kana keessatti dhufeen muummichi ministeeraa dhaabbilee siyaasaa adda addaa biyya keessaaf alaa kanaan dura sababa siyaasaa fi ilaalcha siyaasaatiin biyya baqatanii ture biyyatti deebisuudhaan kallattii haaraa biyya keenya gara jijjiiramaa gara badhaadhinaa geessuu danda'u hordofuuraan kan ka'e humni kun yookiin kallattiin muummichi ministeeraa ittiin fi falaasamni isaan ittiin deeman biyya kana keessatti walii galteen akkaataa inni itti dhufuu danda'uu fi the majority kan jedhamu kallattii isaan fudhatanii deeman irratti waa walii galan fakkaata biyya kana keessatti walii galameera jechuus hin danda'ama jechuudha. Kana maaliin laaltaa siyaasni fiixeedhaa fiixeetti harkisamaa dure biyya kana kan hin baasne ta'uusaa siyaasa gara giddu galeessaatti finne ummata biyya kanaa baay'ee kan ofitti hammate kanaan fuudhee kan deemuu danda'u falaasama haaraa hordofuuraan kan ka'e humnoonni kaleessa siyaasa biyya kanaa murnoonni qabatanii turan ilaalchaa fi tarkaanfii muummichi ministeeraa fi paartiin badhaadhinaa fudhateen dhiibamanii bahaniiru naan ilaalcha falaasama ida'amuu tokkummaa badhaadhina sabdaneessummaa humnoonni kana hin jaalanne as keessaa dhiibanii bahuu danda'aniira jechuudha. Dan political space maaltu qabatee jira amma biyya kana keessatti jettee yoo laalte badhaadhinaaf ida'amuudha jechuudha. Humni kun humna kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa giddu galeessatti hammatee humna cimaadha. Humna cimaa uumame falaasama hunda galeessummaa badhaadhina hammachuu ida'amuu sabdaneessummaa wal danda'u nageenya kan jedhu kun nama baay'ee walii galche. So humna kana sochoosuun hin danda'amu jechaadha sadarkaa amma jiru kana keessatti. So humna kana keessa sochoosuu waan hin danda'amneef humnoonni finxaaleeyyiin humna giddu galeessa kana qabate kana sochoosuu kophaattis waan dadhabaniif yoo walii galuu baatan illee galma siyaasaa garaagaraa yoo qabaatan illee humna kana dhiibne bakka kana yoo qabanne erga humni kun kufee booda deebinee walitti deebinaadha. Kan jedhu irratti waan walii galan fakkaata. Kana tokko laallu. Wayyaaniin giddugala siyaasaa Itoophiyaa kana dhiibamee erga bahee booda humnoota adda addaa qindeessee ajandaa bocee itti kenna. Jeequmsa sabaas kan amantaas kan barattoota gidduus hunda kana kan bocee abbummaadhaan sochoosaa ture wayyaanee. Wayyaaneen ajandaa kana iyyuu bocee sochoosaa haa turuyyuu malee dadhabsiisuu hin dandeenye humni kan. Maaliif humni amma siyaasa giddu galeessaa kana qabatee political center of Ethiopia qabatee jiru humna cimaa socho'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf humnoota walii galuu hin dandeenye hunda walitti tokkummeessaa jechuudha. Kanaaf ajandaa tokko uume humna lamaanitti kenna.
Humnoonni kun waan waliin galle fakkaatu. Garuu waan isaan irratti walii galan humna giddu galeessaa kana dhiibuu irratti walii galu jechuudha. Kanaaf Ermiyaas maal jedhe? Of course wal dubbisu isaan. Humna asii Oromummaan cabe jedhe wajjininis karaa keessaa wal dubbisu. Ati kana jedhi gaafa ati jetti sana achi dubbattu ani immoo kan Ermiyaas miti kan muummicha ministeeraati jedheetan Oromoo kakaasaa. Oromiyaa yoo jeeqamte malee siyaasa giddu galeessaa jedhamu kana qabachuu hin dandeenyu waan ta'eef jeequmsa hunda Oromiyaatti galchina. Karaan itti galchinu immoo Oromummaa cabe jedhee ati hin dubbatta Ermiyaas miti kan dubbate muummicha ministeeraati jedheetan gabaatti baasaa'edha kun. Kun communication isaan karaa keessaa qaban. Kanaaf maal gochuudha? Jeequmsa Oromiyaatti fiduudha jechuudha. Karaan ittiin Oromiyaatti jeequmsa fidan immoo Oromummaan badee. Oromummaan dagaagee jiru kana keessatti Oromummaan cabe jetteet miira cabinsaa, miira gadaantummaa kana itti feete jechuudha. Yoon an asii afuuraa baafadhe Oromoon immoo karaan cufaa. Tasgabbii dhorkannaa. Kan jedhu irratti waan walii galan fakkaata. Kanaaf Ermiyaas Oromummaa Dr. Abiy Oromummaa nuu cabsee jira galata qaba jedhee galateeffata. Inni kun immoo Oromummaan cabee jedheetu sabbakaa jira. Kanaaf immoo ragaa qabdaa yoo jette immoo nama 10tu ragaa keessaa qabeedha. Tokkoffaa maqaballeessiidha kun. Seeraanis nama adabsiisa. Waan ragaan hin mirkanuufne maqaballeessii guddaatti irratti raawwatee jira. Kanaaf adeemsa seeraatiin waan gaafatamuu danda'u gaafatama qaamni akkasii. Kanarra darbee garuu jeequmsa sababa adda addaatiin kanaan duri jalaa fashalaa ture bifa haaraadhaan jeequmsa kaasisuudhaaf tasgabbii dhorkuudhaaf export conflict Oromiyaatti godha. Oromiyaan jeeqame jechuun immoo Itoophiyaan jeeqamte jechuudha. Kanaaf ittiin deemaa turan humnoonni kun han isaan irratti walii galan humna giddu galeessaa siyaasa Itoophiyaa amma qabatee jiru kana jeeqnee karaarraa maqsina. Humni kun lafa qabatee jennaan waggaa dhibbattuu waggaa meeqattuu sochoosuu hin dandeenyu jedhanii amananii jiru. Filannoodhaan akka hin dandeenye yaa guma baas manifestoon qabu gumaa baasuudhaaf akka deemu himaa ture. Kana booda uummanni jalaa yaa'e sabaaf sablammoota kan walitti buusu ajandaa akkasii bocanii deemaa waan tureef ajandaa jeequmsaa fi ajandaa uummattoota adda adda hiru kan immoo uummanni bitu waan ta'eef sadarkaa kanatti tokkoffaa mootummaa ce'umsaas kan gaafatan kanaan booda itti dhufuu dandeenya gaaffii kee keessatti humnoonni kun garuu waan isaan tokko taasise jibbinsa bulchiinsa Dr. Abiy irraa qaban irraa kan ka'edha. Bareeda. Marii teenya keessatti waan ati kaastee jira. Fakkeenyaaf obbo Jawaar Mohaammed muummichi ministeeraa Dr. Abiy Oromoo caccabsaa jira. Kan ammaas koree jiddu galaa keessaa nama tokkoon naa hime nama 10tu ragaa naa bahee jedhee koree gaggeessitoota keessaa nama 52 keessaa nama 10 akka waabiitti yaammatee jira. Isii tana muummichi ministeeraa hin ja'a jedhee jira. Maaliif nama 10 yaammachuun isa feesise? Ija siyaasaatiin akkamiin ilaalta? Yeroo adda addaatti deebinee waa'ee Jawaar Mohaammed yoo ilaalle yeroo hundumaatti yeroo duubatti deebitee ilaaltu namichi kun maal fakkaata? Biyya alaadhaa kaasee hanga ammaatti biyya Itoophiyaa kana keessa seenetti ajandaa akkamii bocee gadhiisaa ture jettee duubaa yoo kaate isa ammaa bira geessaa jechuudha. Yeroo adda addaatti ajandaa adda addaa boca. Ajandaan adda addaa ni bocu kun ajandaa sobarratti hundaa'ee boca. Waan ganama jedhee galgala irra hin deemu. Kanaaf kan kanaan dura bocaa ture. Oromummaa idaamuun Oromummaa balleessachaa ture. Idaamuun meerree Oromummaa isatti barreessa. Piraaktikaalii mee nutti agarsiisu hin jiru. Dan kun jalaa kufee fashale. Paartiin tokko ta'uun sirna federaalizimii indiigaa qabatamaatti paartiin tokkummaa of sirna federaalizimii maaltu fida? Biyya Ameerikaa keessa biyya federaalaa keessa turte. Paartiin biyyaalessa lama jira. Paartileen kaan jiraachuu danda'u. Paartiin gurguddaa lama jira. Sirni federaalizimii heera mootummaa irra jira. Meerree qabatamaatti hin balleessu. Kun waan ta'uu hin dandeenye. Jalaa fashalee jira.
ajandaa sobaa bocee dadhabnaan booda viidiyoo sobaatti gadi bahi. Amaarri Oromoo ajjeesaa jira Dirree Dhawaa keessatti jedhee viidiyoo naannoo sanatti kan Benishangulitti hojjetame Dirree Dhawaadha jedhee uummata achi kakaasee gara jeequmsaatti galchu ture. Soba. Ammas Oromummaan cabee keessaan informationii argadhe odeeffannoon keessaa argadhe kan jedhu soba. Akkamitti sobaa? Tokkoffaa namichi kun odeeffannoodhuma akkasiitu argatee jiraate hanga ammaa qabatee taa'a. Halkanuu argate halkanuu sana maxxansa bara. Amaluma isaa wajjiniin hin deemu. Qabatee hin taa'u. Maal jechuudha mee amala isaatii wajjin? Amala isaa jechaan odeeffannoo tokko waan jeequmsa mootummaa kana irratti kakaasu. Waan mootummaa kana kiraayisiisiitti galchu qabatee taa'uudhaaf abadan amala akkasiin qabu. Waan viidiyoo biyya kanatti hin hojjetamne iyyuu biyya kanatti hojjetameedha poost godha. Keessaa namni 10 otoo kenneefii jiraate informationii kana yookaan odeeffannoo kana keessaa namni 10 kenneefii jiraate guyyaadhuma sana maxxansa ture. So walgahii kan dhumaa kan ODP irratti akkas jedhanii kan jedhamu sun soba qabatee hin taa'u ture. Maaliif amma fidee kan jedhu irratti. Haninni amma fideef karaa keessaa waan Ermiyaas wajjiniin dubbatee xumure. Amma Ermiyaasii fi Jawaar waan garaagara wal fakkaatu. Akkamitti dubbataa jechuu danda'a. Lidatu wajjiniin kun televezyiiniitti ba'anii wal hammatanii dubbachaa jiru. Ajandaa kana bocee abbummaan ajandaa kana wayyaaneedha. Wayyaaneen humnoota alaa biyya Masrii wajjiniin baajeta guddaa argatteet humnoota keessaa yoon bobbaase malee hidha guddicha Abbayaa jeequu dhaabsisuu hin danda'u jetteet kana mootummaanis bira gaheera. Akkamitti adeemsi isaa fuulduratti maal ta'a itti deemna jechaadha. Humnoota kana waliin fakkaanne garuu kan isaan tokkummeessu jibbinsa bulchiinsa mootummaa Dooktar Abiyyi waan ta'eef sanarratti tokkummaa uumaniiru jechaadha. Kanaaf keessaan dubbatanii diina kootii fira kootii ajandaa jedhuun oofamanii kan deemaa jiran ta'uudha. Kan agarsiisu malee amala namicha kanaa wajjiniin hin deemu. Informationii amma argate amma maxxansa. Lammaffaa immoo qabatees hin taa'u. Kun maaluma faxaraadhaan jeequmsatti geggeessuudha. Koronaan uummata ajjeesaa, uummata buqqisaa, uummata ajjeesaa beelatu dhufaa biyyi kiraayisisii keessatti galtee eegaa ture. Sun ta'uu dhabe. Dan ajandaan koronaa waan jalaa kufeef akka inni itti yaadeef akka inni uummatnii fi mootummaan itti dhibee kana maaneej godhan akkaataa inni itti eegiin olitti waan jalaa ta'eef ajandaan sun kufee jira. Ajandaa biraa bocee dhufan. Ajandaan inni boce tokko Oromummaa cabee lama mootummaa ce'umsaa ijaaruu qabna kan jedhuun dhufe waan ta'eef sadarkaa kanatti odeeffannoos keessaa argatee toon ta'in faxaraadhaan keessaa waliin dubbachuudhaan Ermiyaasii wajjiniin dubbachuudhaan kan wal bocanii ittiin gaggeessan malee sadarkaa kanatti kan deemuu miti ta'uu isaatii kan asirraa hubadhu. Bareedaadha. Kanaa wajji wal qabatee waa'uma isin jettan irratti horeen jiddugala gaggeessitoota kan ODPdha kan maayyii kun nama 52 gaggeeffame. Eega gaggeeffame bubbulee jira. Haga dubbiin Ermiyaas kaasuu tursiisee isaantu naa hime jedhee himuu isaatii fi gaafa dhagee dura himuu dhabuun shakkii nama hedduu keessatti warri kun wajji dalaga keessatti jiru uumaa deemaa jira. Galiin inni tanarraa barbaadu jiru maali? Bu'aan inni tanarraa barbaadu jiru maal si fakkaata? Ifa galeessa. Haala adeemsa mootummaan Dooktar Abiyyi ittiin deemaa jiru, falaasamni ittiin deemaa jiru hunda galeessummaa, hammattummaa, gaaffii sabaa fi yookiin mirga sabaa fi tokkummaa biyyaalessummaa kana wal madaalsisanii deemuu kan jedhu kana namni baay'ee sabaaf sablammiin Oromoon hundumtuu kan irratti walii galedha. Dan humna kana dhiibuu hin danda'u. Tokkoffaa ilaalcha siyaasaatiin dhiibee humna hanga kanaa sochoosuu hin danda'u sadarkaa Itoophiyaatti. Lammaffaa haalli adeemsa Dooktar Abiyyi riifoormii kanaa fi biyyattii kanatti maaneej godhan dandeettii inni expectationii yookaan waan inni eege olitti jalaate.
So kana maal gochuudha ajandaan inni qabu hundumuu maqaballeessiidha jedha. Shakkii uumuu. Uummata irratti kakaasu. Otoon jabaatiin ammuma. Yoo qabne kuffisne malee boor hin danda'amu jedhee abdii kuteeteera namichi kun. Kanaaf keessaa alaan ijaaree olola maqaballeessii geggeessuudha jedha. Taatee irratti hundaa'ee siyaasa maqaballeessii geggeessuudhaan kanaaf ajandaa bocee ajandaa mo'ataa bocee sagantaa siyaasaa injifataa dorgomaa ta'e injifataa dhiise dorgomaa ta'e dhiyeesse akka paartiitti hundaa'ee akka nama tokkootis deemu akka hin dandeenye bareera. Kanaaf maqaballeessiidhaan inni hojii godhatee ittiin deemu waan ta'eef maqaballeessii kana geggeessuudhaaf immoo humnoota mufattoota hunda wajjiniin hojjete. Humnoota finxaaleeyyii warra Amaaraas haa ta'u humnoota finxaaleeyyii as keessaa dhiibamanii ba'an warra TPLFs haa ta'u isatti ida'amee qaamni dantaa biyya kanaa jeeqsisuudhaaf dantaa addaa qabu immoo mootummaa Ijipti waan ta'eef isaan kun ispoonsar godhanii tasgabbii dhoowwuudha jechuudha. Tasgabbii dhoowwuu tokkoffaa hojii misoomaa kan hojjetamu lammaffaa riiformiin kun bakka akka hin geenye yoo amma gufachiisne malee qabuu hin dandeenyu waan ta'eef humnoonni kun han isaan irratti walii galan mootummaa kana dadhabsiisu waan ta'eef sadarkaa kanatti falaasama akkasiitiin kan deemaa jiru ta'uusaa irraa hubanna. Bareedaadha. Gara gaafii teenyatti aantu dabarra. Uummanni Oromoodhaa irra guddaan obbo Jawaar Mohaammed TPLF kalee qeerroon wareegamatti kafaltee dhiiga isaaniitiin lubbuu isaanii gabbaranii aangoo harkaa fuudhanii ilma abbaa gadaa masaraa naqanii wajjin akkanumatti illee qaamota finxaaleeyyii biraatii wajjin warra faallaa qabsoo Oromoodhaa guutuutti dhaabbatan akka lidatu Ayyaala Ofaadhaa wajjin hariiroo uumee tokkummaa uumee qabsootana jiisina jedhee deemuusaa uummanni Oromoo hedduun itti mufatanii waan inni ta'e harkaa jiran. Lidatuudhaa fi Jawaar faa TPLF abbaa taatee hogguu babbaafattu maali kaayoon isaa maali bu'aansaa maaltu isaan kana waliif fida isii tan irratti mee ija siyaasaatiin hogguu laaltu. Galatooma kanaan dura National Dialogue kan jedhamu foorumii wayii kan TPLF duubaan sponsor godhe Bishooftuu magaalaa Bishooftuu kanatti geggeeffamee ture. Foorumii sana irratti akka paartiittis nus affeeramnee ture. Foorumii sana irratti humnoonni akka TPLF kan lidatu kan Jawaar Mohaammadis keessatti hirmaate amma miti gaafama sana. Mootummaa ce'umsaa nu barbaachisa ajandaa jedhu oofaa turan. Foorumii sana irratti waan lidatuun dubbatuu fi waan Jawaar dubbatuu fi waan wayyaaniin dubbatu tokkuma. Mootummaa ce'umsaa. So mootummaa ce'umsaa akkamitti deemama? Filannoodhaaf qophaa'amaa jira. So filannoo itti deemaa jirra mootummaa ce'umsaa kan jedhu maayin? Akkamitti deemama? Akkamitti ta'uu danda'a? Hundoof qopheessaa jira. So yeroo sana jalqabame mariinsa. Marii sana karaa dhoksaadhaanis akkaataa isaan itti fufaa turan quba qabu. Humnoonni kun sadan. Abbaan ajandaa TPLF. Abbaan ajandaa. Warri kan ammoo ajandaa TPLF fudhatanii hojiirra oolchuudhaaf socho'an immoo warra kana. Lidatuun keessa jira. Jawaaris keessa jira. Humnoota kana maaltu tokkummeessa akkuma siin jedhe sana. Dhiibnee mootummaa kana kuffisnee erga mootummaan kun kufe yookaan immoo gara harka micciirre gara mootummaa ce'umsaatti erga deebisnee booda aangoo irratti akkuma ta'e wal taasifnaadha. Goolii wal isaan taasisu tokkoon qabu mootummaa kana irratti tokko ta'uuraan kan hafe. Humnoonni kun walii galu waliin galan. Maaltu walii galche? Mootummaa Dooktar Abiyyi irratti tokko ta'anii jedha. Nama kaartaa Oromiyaa baduu qabdi Oromiyaa yoo diigamte malee Itoophiyaan hin ijaaramtu jedhee. Caafii gamaan immoo Oromiyaa malee Itoophiyaa kan hin jenne. Humnoonni kun maaltu walitti araarsa? Han walitti isaan fide, han isaan tokkummeesse.
Hanisaan ija keessatti wal mararfatanii isaan akka waliin dubbatan taasise mootummaa Dooktar Abiyyi kana jibba isaa irraa jechaadha. So ji'oota lamaan sadan afran darbeen immoo lidatuun maal jechaa ture jettee background laaluu dandeessa. Inumaayyuu filannoon hin barbaachisu. Mootummaan kun tasgabbiidhaan haa ceesisu waan jedhaa ture. Hin barbaachisu. Dhugaa jechaa ture. Amma immoo deebi'ee fulbaana 30 booda mootummaan biyya kana keessa hin jiraatu. Ani muummicha ministeeraati. Yaa Jawaar immoo taanaa achirratti aangoo si hirataniira. Fixanii jiran isaan road map isaanii kan isaan hin gadda dubbatanii yaa publikiidhaaf ifa gochuudhaaf malee duubatti hojjetamaa ture dubbiin. Ajandaan akkuma siin jedhe kana malee humnoonni kun waan isaan tokkummeessu ilaalcha isaan tokkummeessu qabaatanii ilaalcha isaan siyaasaa walitti isaan fidu tokko qabaatanii toon ta'in jibbinsa mootummaa Abiyyirraa qabaniif xaxanii kuffisuu irratti walii galaniiru. Kana abbaan TPLF ispoonsarri qaama alaati jecha. So kana irratti tokko ta'anii kan deeman ta'uu isaaniiti kan ilaallu. Kunis waan heera mootummaa keessatti hin caqafamne caqasee filannoon dheerachuu hin danda'u jedhee heera mootummaa artiklii 9 saba artiklii 3 irratti barreessamee kan jiru dabsuudhaan yeroon filannoo dheerachuu hin danda'u jedhee barreeffameera kan jedhu sana qabate qabatamaatti garuu keeyyanni 9 muraanii 3 karaa heeraa fi heeraa malee aangoo mootummaa qabachuun hin danda'amu ifatti labsameera. So waan heera keessa hin jirre karaa heeraan alaan gara aangootti dhufna. Heera balleessinee kan jedhu irratti walii galaniiru. Bareedaadha. Wanni Oromoon irra guddaan keessattuu Jawaar Mohaammed ammaan tanatti mufattee jirtu keessa boolidatuun ajaaloodha. Nama aanoleen seenaan aanolee hijiba jechaa ture. Diigamuu qabdi jechaa ture. Obbo Jawaar ammaas nama aanolee jala dhaqee suuraa ka'u. Nama aanolee jala dhaqee suuraa ka'uu fi nama aanoleen jiguu qabdi jedhu wanni wal taasisu jira. Mooka aanolee jala dhaqee suuraa ka'u san fakkeeffachuu siyaasaatiif hojjechuu jira moo maali? Mee isii tan irratti ilaa xiqqoo. Namoota kana lamaan waan wal fakkeessu jira. Lamman isaanii akrobaatistiidha. Maal jechuudha akrobaatisti gizeetti? Gaggaragalu kana irratti mooraalitii ilaalu namni maal jedha safuun maal qaba waan nan ganama dubbadhe kan galgala nan diigaaf hin diiguu irratti danta isaanii miti. Amma isaan fayyadutti nu deemsisa jedhanii hanga amananitti mooraalii vaaliyuu qajeeltuu itti amanan hin qaban. Kanaan wal fakkaata. Seenaa Lidatus 1997 filannoo sanaa booda akkamitti gaggaragalee qinijitiin gurguree TPLF jala akka galee uummata Itoophiyaatu beeka. Hin beeka. Jawaaris yoo akkaataa inni itti abaa'oo hojiidhaan ala godhee jaarmiyaa diigee ofii jaarmiyaa ta'e atis quba qabda. So san diigee muuxannoo jaarmiyaa abaa'oo sana diigee balleessee ofii jaarmiyaa ta'ee muuxannoo sana ODP'tti fiduu barbaade. ODP sanas diigee ofii mul'achuu fi qabachuudha barbaade. Sun hooggansi jijjiiramaa bilchina olaanaadhaan waan itti deemeef jalaa fashale. Pilaan eensaa kana ture. Gubbaadhaa qabachuu, caasaa diiguu, laamsheessuu, hooggansa Oromoo tokko ofitti qabee tokko ofirraa dhiibuu, tokko sabboonaa jedhee tokko nafxanyaa jechuun ofitti hiigee laamsheessuuf ture. Kun sadarkaa hooggansa olaanaatti waan irratti dammaqameef pilaaniin isaa kun jalaa fashale. Taargeetiin isaa jalqaba kana ture. So gaafa kun jalaa fashalu maal godhe? Carraan itti aanu maal? Yookaan hokkara kaasisuudha karaa tokkoon qabsoon bilisummaadhaan xumurame jedhee erga labsee booda waraana bilisummaa Oromoo kana booda qabattoo hiikatee bahuu qaba erga jedhee booda waraana pilaan eensaa waan jalaa kufeef waraana deeggaru karaa harka lafa jala. Miila tokkoon immoo paartii karaa nagaan dorgome jedhuun keessa galfatee jira. So kunis baay'ee deemsisuu dide. Amma immoo paartii sidhiisee gara aktiivizummaa gara durii sanatti waan deebi'ee fakkaataa jechaadha. Kanaaf pirinsipilii paartii isaa hojiirra tarkaanfachiisaa jira. Kaan immoo as deebi'eetu aktiivizummaa hojjetaa jira.
kana keessa jira jechuudha. So diigumsa achitti sadarkaa sanatti bare gara kanatti fiduu barbaade waan jalaa fashale. Humnoonni kun laman han isaan tokko taasisu kana. So they are opportunist. Gaggaragaluu kana akkaataa ittiin tattaphatanii karoora yeroo dheeraa ton ta'in gabaaba galmaan ga'anii sanaa booda immoo adda hiikan jira. Otoo kana ta'uu baate nama aanoleen haa diigamu jedhu. Nama kaartaan Oromiyaa fi Oromiyaa naannoon jedhamtu kun haa diigamu jedhu wajjiniin walii galee yaada tokko mootummaan ce'umsaa ijaaramuu qaba. Abiyyi mootummaa seeraan alaati fulbaana 30 booda jedhee tokkummaan uumu ture jechuudha. Pirinsipilii qajeeltoo kan jedhamu hin jiru. Qajeeltoon kun Jawaar biras hin jiru, Lidatuu biras hin jiru. So kanas qajeeltoo dhabuudhaan tokko ta'an jechuu dandeenya jechuudha. Bareedaadha. Gama gaafiilee teenya xumuraa dhufna. Jarri kun hundinuu mootummaa ce'umsaa uummannaa jenna. Fulbaana 30 booda mootummaa ce'umsaa nu hundinuu mootummaadhaa jenna. Muummicha ministeeraatis itti aanaas taane jedhaniiti haasawaa jiran. Heerri isaaniif kana hayyamu jira. Danda'anii tana godhu mee tanarra maal jettu? Hayyee heerri mootummaa aangoon biyya kanaa kan qabatamu karaa filannoo qofa. Kana jechaan eeyyama uummataa filannoon qabaan alatti aangoo qabachuun hin danda'amu tumameera. Amma haalli biyya keenya keessatti uumame maali jennee ilaallu. Mootummaan akka mootummaatti paartiinis akka paartiitti filannoon bara kanaa akkaataa itti gaggeeffamuu danda'u irratti qophii bal'aa taasisaa ture. Akka mootummaatti boordiin filannoo bilisa ta'e filannoo qaama hundumaan itti amaname akka geggeessu ijaaramni isaa caasaansaa akkaataa inni itti jabaatuu danda'u irratti ijaaree deemaa ture jechaadha. Akka paartiitti immoo tarsiimoo adda addaa ijaarama adda addaa gurmaa'ina isaa tolfatee deemaa ture jechaadha. Akka paartiitti kisaaraan nurra ga'e jechaadha. Kisaaraan akkamitti nurra ga'e han akka keenyaa filannoo kanatti qophaa'ee hin jiru. Sagantaadhaanis ijaaramaanis fudhatamaanis akka paartii keenyaa kan qophaa'ee hin jiru. Guyyaan filannoon itti geggeeffamus boordiin filannoo murteessee paartileen kaan irratti walii galanii gara duula filadhaatti galuudhaaf qophiirra otoo jirru dhibeen weerara COVID-19 kun sadarkaa addunyaa irratti uumame. Sadarkaa addunyaatti uumamee biyya keenyas sadarkaa hundumaayyuu kan shororkeesse sadarkaa sanarra ga'ee waa hundi dinagdeen walitti dhufeenyi biyyootaa akkaataan itti laaffatee sadarkaa amma kanarra jiru beekamaadha jechaadha. Boordiin filannoo waqtii kana keessatti filannoo kana geggeessuu akka hin dandeenye qorannoo taasisee mana baree bakka bu'oota uummataatti dhiyeessee rakkinni qabatamaan lafa jiruu fi waan boordiin filannoo dhiyeesse kun sirrii ta'uu isaa itti amanameera. So filannoon geggeessamuu qaba. Mootummaan aangoorra kan ture waggaa 5 fi kontiraadni weerarri kun immoo dhufeera. Weerara kanas immoo to'achuudhaaf mootummaan labsii yeroo atattamaa labsee jira. Weerarri kun immoo yoom akka dhaabatu hin beekamu jechuudha. Amma uummata kana akkamitti abaraaru? Uummanni kun weerara kana jalaa akkamitti hafa? Diinagdeen keenya immoo of eeggannoos taasisaa diinagdee keenya immoo akkamittiin otoo dhaabatiin itti fufinsaan hojii hojjechuu dandeenya kan jedhu dhimmi ajendaan guddaa kana jechaadha. Yoo uummanni jiraate filannoon jiraata. Yoo biyyi jiraate itti wal dorgomna. Ajendaan guddaan kana jechaadha. Kanaaf mootummaan boordii filannoo murtee qorannoo boordii filannoo dhiyeesse irratti hundaa'ee waqtii kanaan geggeessuu hin danda'amu waan ta'eef akkamittiin filannoo kana yookaan baniinsa heera mootummaa kana keessa jiru isa isaan crisis constitutional crisis jedhan sana toon ta'in baniinsa kun biyyoota kaanii keessattis baniinsa akkasii mudata. Baniinsa kana immoo akkamittiin guunnee biyya ceesisnee boodatti immoo filannootti deebinaa kan jedhu irratti qaamota dhimmi ilaalu wajjiniin mootummaan qorannoo taasisee qorannoo sana irratti filannoowwan 4 dhiyeessee
filannoowwan jiran kana keessaa akkamitti yoo deemne hirmaachi waa dhimma biyyaati amma kun dhimma biyyaa irratti morkattoota paartii biyya bulchuu hin jiru dhimma biyyaa irrattidha kun andaal dhimmi rakkoon guddate global sadarkaa idil addunyaatti rakkoo mudatedha rakkoo kana keessa darbuudhaaf immoo maal goona koottaamee yaada fidaa jedheet mootummaan mariisise ani qorannoo geggeessine kana keessatti tokkoffaa eksipertoota seeraan beekamtii qaban muuxannoo qaban kan biyya keessaas kan biyya alaas gareewwan sadii hundeesseen qorannoo geggeessaati fidaa akkamitti kana jala barbaa jedhamee geggeessiseera waan ta'eef qorannoon koo waa afur na agarsiise jedhee dhiyeesseera. Tokkoffaan labsii hatattamaa labsuu lammaffaan mana maree bakka bu'oota bittinneessuu kan sadaffaan labsii hatattamaa kana labsuudha hiikoo heera mootummaa gaafachuudha kan afraffaa suni heera mootummaa fooyyessuu kan jedhu afransaa kana adda baasee mootummaan faayidaa fi miidhaasaa akkamitti hojiirra ooluu danda'a kan jedhu tokko tokkoon qoratee dhiyeessee dhumarratti biyyis akka biyyaatti itti fufuu qabdi waan jedhameef hiikoon heera mootummaa mana maree federeeshinii haa gaafatamu gaabbiin akkasii rakkoon akkasii uumameera kan jedhu irratti walii galamee paartileenis kaanis immoo qorannoo kana irratti dhiyaatanii yaadas kennanii paartileen baay'een biyyi ce'uu qabdi biyyi yoo ceete irratti wal dorgommiin jira balaan dhufe kun balaa biyya keenya qofa keessatti dhufe otoo hin ta'in badaan sadarkaa addunyaatti dhufe biyyoonni baay'ees filannoo akkasii dabarsuudhaaf dirqamanii jiru kanaaf hiikoon heera mootummaa haa gaafatamu kan jedhu baay'een deeggaranii jiru jechaadha qorannoo sana. Marii muummichi ministeeraa paartilee morkattootaa wajjin taasise kana irratti paartileen sadii yoo afur ejjennoo tokko qabatanii dhiyaatanii jechaadha. Furmaanni heera mootummaa keessaa argamu hin jiru. Furmaata heera mootummaa ta'uun eegiin karaa heera mootummaadhaa ala mootummaa ce'umsaa haa uumnu jedhan. Furmaanni silaa heera mootummaa keessaa han argamuu qabu heera mootummaa keessaa. Sana qaawwa sana akkamitti duulchina kan jedhu dhiisanii karaa heeraan alaan gara aangootti haa dhufnu kan jedhan tokko TPLF ajandaa mootummaa ce'umsaa ijaaruu qabna kan jedhee ejjennoo fudhate TPLF lammaffaan kan ABO shaneeti sadaffaan kan KFO'ti jechaadha sadan isaanii akkamitti ejjennoo tokkorra gahuu danda'anii yaada jedhu kan dura wajjin waa wal qabatu jechaadha yoo akkatti dhiibnee karaa mootummaa ce'umsaa itti deemne malee karaa filannoon mo'annee aangoon qabanna kan jedhu amantaa akkasiin qaban jechaadha kanaaf carraan nuun qabnu jalqabaa qabanii mootummaa ce'umsaa yoo gufuun isaan dhahes mootummaa ce'umsaa yoo abjuudhaanis mootummaa ce'umsaa jedhu malee hojjennee yaada qabatamaa tarsiimoo filatamaa uummanni irraan nu filuu danda'u jennee qabannee dhiyaanneedhaan sadarkaa ammaatti hin qabanii jechaadha. Bareeda. Duuba dhugaadha. Yoo uummanni jiraate filmaanni jiraata. Yoo uummanni jiraate biyya bulchuun jiraata. Carraa argamte hundattuu mootummaa ce'umsaa jechaa oolaa turuun isaanii uummanni Oromootis uummanni Itoophiyaattis sabaa sablammeen hundinuu kan beeku. Mee marii keenya kana walii galchuu dura akkuma reefu haasawaa keessatti jettee muummichi ministeeraa paartii morkitootaa waliin yaamee mariisisee jira. TPLF KFO fi shaneenis gaafii wal fakkaataa gaafatan. Gaafiin isaan wal fakkaataa gaafatan kun tasa akka tasaatti walirra dhufteef moo itti qophaa'anii ajaja mooyyaaneetiin gaafii tana namuu gaafadhaa jedhanii dirqamni itti kennamee gaafatan tan jettu qabda mee ija siyaasaatiin gizee ilaalta. Kanaan dura akkuma isin beektan TPLF agoobara qalqalloo hidhataayyeen agoobara addawaawii jedhamu qabdi ture. Agoobarri sun amma jalaa ciccite.
hooggansi jijjiiramaa agoobara sana waan jalaa diigeef agoobara haaraa waan qalqalloo haaraa maqaa federaalist humnoota federaalistii jedhuun uummattee turte. Engaddas kan calaqqisu kana jedha. So humnoonni federaalistii jedhamee maqalee irratti asitti marmaaramee irratti hirmaatamaa ture yaa'u akkamitti TPLF masaraa 4 kiiloodha ari'ame kana baannee deebisnaadha. Maqaa sanaatiin deebisa. Kan sponsor godhu TPLF maqaan federaalist haayilochiidha. Federaalizimii kan diigaa ture immoo TPLF jechaadha. Ammas ejjennoodhuma sanatu calaqqisiisa achi keessa. Humnoota federaalistii ofiin jedhanii waruma maqaleetti sassaabamaa turetti amma immoo karaa kanaan mootummaa ce'umsaattis ejjennoo tokko waan qabatan kana. So akka tasaa walirra bu'eetoo hin ta'in kanuma humnoonni federaalistii jedhamee maqaleetti kanaan dura uumamaa ta'e ejjennoo wal fakkaataa qabe jechaadha. By design no accidentally miti. Kunis humnoota akkuma sila kaase gaaffii keessa kan jalqabaa keessatti kan kaase humnoonni kun gufachiisuudha. Jijjiirama kana gufachiisanii dhiibanii harka micciiranii mootummaa gara mootummaa ce'umsaatti kan deemuudhaaf tattaafachaa jiranidha malee accidental ton ta'in mariidhaan kan godhan ejjennoo tokko qabatanii akka deeman namatti agarsiisa. Kanuma maqalee sanatu Finfinneetti ta'ee jechuudha. Uummanni Oromoo hedduun keessattuu warri naqunnaman hedduun jalqabumarraa uummanni kun gaafa qeerroon injifattee ilmi abbaa gadaa masaraa qabatullee isaan kun mootummaa ce'umsaa jechaa akka turan. San boodallee rakkoolee dhufte mootummaa ce'umsaa akka jechaa turan. Ammallee rakkoo uumamteef mootummaa ce'umsaa akka jechaa jiran. Fi dubbiin isaanii ta mootummaa ce'umsaatuun bakka akka hin qabne nama hedduutu irraa dubbachaa jira. Irraa barreessaatis jiranii. Mee maajirratti obbo Haayiluu Addunyaa marii keenya walii galchuu dura ilmaan Oromootiifis sabaa sablammiidhaafis akkanumatti illee warroottan injifannoo Oromoo tana danquu barbaadanii fi hongeessuu barbaadaniif wanni narraa hafetaniin dhaamuuf ni jirti yoo jette carraan seeqanna. Amma ifatti beellama fulbaana 30 booda jedhameet amma jeequmsi waamamaa jira jechaadha. Kun kallattiidhaan kan agarsiisu fulbaana 30 booda raayyaan ittisa biyyaan ajajamu, fulbaana 30 booda poolisiin hin ajajamu, fulbaana 30 booda caasaan mootummaan ajajamu, fulbaana 30 booda hojjetaan mootummaan ajajamu, fulbaana 30 booda kan jedhu kun waamicha fincilaati jechaadha. So waamichi fincilaa kun humnoonni duuba taa'anii sponsor godhan jiru jechaadha. Kan ifatti akkuma sila kaase abbaan ajandaa kana sponsor kan godhu Ijipti. Kan ammoo kan adeemsisaa jiru TPLF. Hirmaattonni immoo humnootuma kaleessa mootummaa ce'umsaa jedhanii gaafatanii jechaadha. Isaanis abbaa qabu. Tokko qaama miila tokkoon Finfinneedhaa karaa nagaa qabsoo gaggeessaa, miila tokkoon bosona keessaa warra dhukaasaa jiru jechaadha. Muummichi ministeeraas ifatti bakka lama taphachuun akka hin danda'amne jala muranii itti himaniiru jechaadha. Bakka lama taphachuu akka hin danda'amne of sassaabuun dirqama halkan dhukaasaa ganama masaraa 4 kiilootti karaa nagaan qabsaa jedhanii sassaabamuu yookaan dubbachuun akka hin danda'amne jalatti himanii jiru jechaadha. Humnoonni kun dirree jeequmsaa isaan filannoo isaan qabatan Oromiyaadha jechaadha. Diinni isaanii guddaa immoo mootummaa jijjiiramaati. Mootummaa jijjiiramaa kana yoo kuffisne humni nu dhaaban jiruudha. Dhumni isaa biyya diiguudha. Sooriyaatti geelsuudha. Malee humnoonni walii galan kun tokkummaa uumanii biyya kana dhiisi mana isaanii hoogganuuyyuu jettee yoo ilaalte piraaktikaalii hin jiran jechaadha. Kanaaf sadarkaa kanatti jeequmsi waamamaa jiru maqaballeessiin deemsifamaa jiru adeemsi seeraa tarkaanfiin seeraa akkuma fudhatamu akkuma jirutti ta'ee olaantummaa seeraa maqaballeessiidhaan maqaa nama balleessaa karaa nagaan qabsaa jechaan jiru inni dhimma seeraatiin. Kamagaan immoo karaa nagaan qabsaa jechaa lagaa dhukaasisuun fudhatama akka hin qabnes baramee mootummaanis jala muree ergaa dabarseefii jira. Uummanni keenya garuu ergama humnoota kana lamaanii sirriitti madaalee ilaalee naannoo isaa qe'ee isaa
eeguu mootummaa fi biyyisaa tasgabbiidhaan rakkoo sadarkaa idil addunyaatti nu mudate kana jala darbuudhaaf tokkoffaa akkaan eeggatu of eeggannoo dhuunfaa akkuma kan taasisu akkuma jirutti ta'e gama kanaan immoo humnoota hokkara kaasisanii firii injifannoo isaa akka inni hin dhandhamanne bara baraan gara fincilaatti akka inni deemu humnoota taasisan humnoota kana immoo xiyyeeffannoo olaanaadhaan isaan laalee ajandaa isaanii akkuma isaan kanaan dura gadi ba'anii isa kaan biyya ariinaa isa kaan gumaa baasna jedhanii ajandaa isaanii argee tufe sana waamicha isaanii kanas ilaalee naannoo isaa eegee olaantummaan seeraa akkaataa inni itti kabajamuu danda'u mootummaa isaa wajjiniin rakkoo nu mudate kana keessa akkaataa nuti itti darbuu dandeenyu mootummaa cinaa akka inni dhaabatu furmaanni rakkoo kanas karaa heeraa fi heeraa qofa akka inni ta'e kan amanee beekee warra kanarrattis qabsaa'uu akkaataa inni itti danda'uu fi qabsaa'uu akkaataa inni itti qabus ergaa dabarsuun barbaada jechaadha. Kanarraa kan hafe mootummaan akka mootummaatti qaamota hirmaachuu qaban hirmaachisee olaantummaa seeraas ni kabachiisaa jechaadha. Kabiraa hooggansi Oromoo amma jiru kun ba'aa guddaa irra jira. Tokkoffaa biyya kanaan dura sadarkaa siyaasaanis haa ta'u dinagdeenis haa ta'u hawaasummaadhaanis cabde deebisee bayyanifachuudhaaf suphuudhaaf responsibilitii qaba. Gama biraatiin immoo hojiilee misoomaa kanaan dura jalqabamanii dhaabatan gara hojiitti deebisuu fi dinagdee kana sochoosuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jira. Sunis keessumaa hidha Abbaayaan wal qabatee qormaanni keessaaf alaan nu mudachaa jiraadha. Qormaanni karaa alaa humnoonni fedhii biyyoonni fedhii kana qaban keessumaa mootummaan Gibsi fedhii yeroo dheeraa laga Abbayaa irraa qaburraa kan ka'e dippiloomaasii dhiibbaa dippiloomaasii biyya keenya irratti uumuudhaaf yeroo inni socho'aa jirudha waan ta'eef kanas humna keessaan irra aanee tokkummaa keenya jabeessine sabaaf sablammoota jiru hiriirsinee yeroo nuti seenaa hojjennu ammadha jechaadha. Kana jechuudhaaf hidha laga Abbayaa barana bishaan kuusuu jalqabu kana gufachiisuudhaaf karaa alaa karaa dippiloomaasii karaa keessaa immoo humnoota baandaa ta'an bitachuudhaan keessaa jeequmsa kaasisanii gufachiisuudhaaf deemaa jiru waan ta'eef humnoota sadarkaa kanatti socho'aa jiran kana irratti qabsaa'uu saaxiluu fi mootummaa cina dhaabatee immoo seenaa guddaa akka inni galmeessisuu danda'u nan amana. Uummanni keenya waa baay'ee danda'ee waa baay'ee irratti qabsaa'ee birmadummaa biyya kana eegsisee sadarkaa kana gaa seenaa Oromoo keessattis baandummaan hin jiru. Oromoon biyya kana keessatti yoo haa hacuucamu malee baandaan seenaa Oromoo keessatti argamee hin beeku. Maqaa gaarii goota oomishuudhaan beekama Oromoon. Goota oomishuudhaan malee baandaa oomishuudhaan hin beekamu waan ta'eef namoonni fedhii fi faayidaa adda addaan biyyoota kaanii fi humnoota faallaa jijjiirama wajjiniin hiriiranii baandummaadhaaf of qopheessan waan jiraniif kanarrattis of eeggannoo fi qabsoo cimaa gochuu nu taasisaa. Yoo kana goone seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa cululuqaa dhalootaa dhalootatti darbu kan dhaloota Oromoo fuulduratti dhufanillee mataa ol qabachiisu hojjennee darbina waan ta'eef seenaa keenya kaleessaa gootummaa keenya kaleessaa eeggannee humnoota akkasirratti qabsaa'uun barbaachisaadha waan ta'eef kan akka goonus shakkii hin qabnu baandummaan hin kufaa gootummaan keenyatti fufa jechaadha. Bareeda obbo Haayiluu Addunyaa marii sagantaa teenya Nubiyaa miidiyaa irratti nu dhiyaatanii nu wajjin godhuu keessaniif guddaa galatooma uummanni Oromootis dhaamsa keessanii fi
marii argoon tanarraa hubannoo bareedaa akka harkatan abdii qabna. Guddaa galatoomaa. Galatoomaa sinis. Daawwattoota keenya sagantaan teenya tan Nuubiyaa Miidiyaa ta'ubbo Haayiluu Addunyaatti wajjin gaggeessine asirra raawwatti. Qophii biraatiin hanga walitti dabachaanu nagaan nu tura. Of eegaa carraaqqadhaa. Kooviid irraa of eegaa carraaqqadhaa. Nagaatti.